السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني واو 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 حيمية زاري فتا زنا يالتشنو ما شاء الله أكسوا يا حيمية جزء تكو فتا زنا يتشون برباتي يرون دج إنكمو يتاباتو akkuma hin gadda arteen otoo burukeen hin argin guuzoo dabuttaa jaraa jettee jirti. Burukeen illee aaree kaleessa guuzoo dabuttaa jaraa jedhee jira. Kaleessuma wal argatan immoo maana gattee dhufte jedhe. Aaree dhiifatama gaafadhu jetta yeroo hunda kana maal dhiifatama gaafadhaan yeroo hunda jette namicha sanaatiin. Har'a immoo kun akkasitti footoo obboleessa fireendii ishee jette. Fireendii ishee goddanyaa isaanii ta'anii akka kanatti suuraa kana fakkaatu. Gadi gadhiisanii daqiiqaa tokko keessatti gadi gadhiisanii jechuudha. Ijoolleen dhaggeeffadhaa dhugaan isinitti hima. Addunyaa luka tokkoon dhaabsisan mee maa inni jaalalli amma kanaa jedheenan jaalalli mti akkasii maa inni jaalalli akkasii aniin jedhe jaalala rabbuma namaa kenna lakkisaa dhugaa rabbii dhugaa ababbaa koo maal jedha isinitti fakkaatu dur hiriyaa si kabaju hiriyaa si jaallatu si haa kennu jedha immoo akkasumallee jaalala nama rabbi si haa kennu jedha. Eebbi kuni qalbii fakkaata gizee ilaalan garuu eebbi abbaa koo akka abbaan koo naa eebbise naan taane alhamdulillah maaliif siniin jedhe rabbi yoo jaalala namaa sinii kenne rabbi biraa yoo rabbi sila argitanii dhuguma sinitti hima yoo rabbi jaalala rabbi biraa namaa kennu rabbumadha silallee dhugaa rabbi namni rabbi namaa kenne immoo namni namarraa fudhachuu hin danda'u. Rabbuma namaa kenna rabbuma namarraa fudhata. Kanaafiyyuu obboleessa fireendii ishee Futsumee burukee ta'anii akkasitti har'as zanaafataa jedhanii footoo kana gad darbatanii halqiin luka tokkoon dhaabee daqiiqaa keessatti jechuudha. Musheenii dhiisiitii kottooti dura dhiistee dhufte innuu hin dhufa isa yaadeen jira naan jette jennaan hin fiigee dhufee jette maamna gattee dhuftee jennaan dhugaa rabbii haadha burukee kottootii yooti dhuftee hin dhufannu ani yaadeen jira naan jette jennaan kanaaf si gatee dhufee jette akkasuma hafti ishillee hin jaallata haati burukeellee dhiira sadii maqabu haimeetiin akkuma intala ishee xiqqishuutti akkasitti ilaaltii hin jaallatti hafti ishillee obboleettii koo xiqqishuu jedha yeroo hunda gizee dubbatu waniin dhagahu wallaahi maaliif rabbii yoo jaalala namaa labaa taate la jaalallee maatii isaa biraallee akkasitti humnaa olitti qabdii jechuudha. Kana biraan immoo uummata biraallee akka kanatti jaallatamti jechuudha. Rabbi jaalala namaa sinii haa kennu hoo siniin jedhanii qalbii sinitti fakkaatina dhugaa rabbi. Aamiin jedha du'aayin birriitiin hin argamu wallaahi laasi. Kanaafiyyuu har'a isa gizee Finfinnee keessaati luka tokkoon ishee dhaabani kalli wulli jette kun har'a gara Buttaar Zaraa keessa kun biyya ishee keessa fataa jette magariisa biyya ishee keessa akkasitti ilkaan ishee kana maal